bilbila keenya fayyadamnee aappii CapCut irratti background Chrome key karaa salphaan akkaataa itti jijjiirru yookaan remove itti goonu ilaalla. Yoo xiqqaate mee karaa lamaan background Chrome key irratti waraabne haa jijjiirru. Auto removal color picker CapCut irratti open new project erga jennee booda tarkaanfiin tokkoffaan background filachuudha. Hunda dura background haaraa sur video Chrome key irratti waraabbattee qopheeffattee Chrome keyin bakka buustu gara timeline irratti galchuun jalqaba. Yoo si barbaachise akkaataa waraabbii video keetiitiin ratio teessuma suuraa yookaan video kan barbaadde filadhu. Fakkeenyaaf TikTokidhaaf, YouTubeidhaaf bakka barbaaddeef ratio kaa'uu dandeessaa jechuudha. Tarkaanfiin lammaffaan video Chrome key fakkeenyaaf green screen irratti waraabde dabaluuf overlay bakka jettu add overlay bakka jettu kana irratti cuqaasuun ortuquun sur video green screen irratti waraabdee qopheeffatte gara video track lammaffaa timeline irratti dabala. Tarkaanfii sadaffaan halluu magariisa haquu. Amma furtuun barnoota keetii bakka kana jirti. Video green screen irratti waraabdee add overlay galchitee gara timeline fidde kana irratti cuqaasuun menu jala remove background yookaan cut out kan jedhu filadhu. Remove background keessatti Chrome key kan jedhu tuquun tool color picker jettu kana fayyadamuun halluu magariisa video kee irratti argamu filadhu background haqe yookaan background balleessi yookaan remove godhu. Gaaddiddu yookaan shadow sirreessuun objectii namichi akka background irratti mul'atu taasise. Amma perfect ta'ee jira. Bifa amma agartan kanaan background video Chrome key keenya jijjiiruun production keenya gara xumuraatti geessine jechuudha. Auto removal fi Chrome key fayyadamaa fi garaagarummaa jiran haa ilaallu. Auto removal bakka green screen fayyadamnu color picker malee background nuuf haqa nuuf jijjiira. Garuu yeroo hunda sirriitti nuuf qulqulleessee hin haqu. Of eeggannoo fi xiyyeeffannaa barbaada. Editing wal qabatee gaaffii ta'ee yaada keessan iddoo komentii irra nuuf kaa'a. Aappii akkamii fayyadamaa jirtu? Editing irratti maaltu sin rakkise? Badhaasa qaba. Nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa. Oafurooteek subscribe, like, share, comment gochuun jabina. Kana facaafattan isiniif haa biqilu.